utuu sagaleen kee hin jirre namni baddee dhumti garuu amma biyya kana gubde daariidha amma daariitti sagaleen kee biyyatti hafte ta'e hin gubata. Qilleensa tokko samii kanarra naannaa daarii amma daariitti ga'ee tokkoon dhala namaatti bu'aa deema. Kan Waaqayyoo naa erge jettee ati ergiteetta. Biyya hundumaatti ergite. Qaala mana fuuramaa haifadha. Ergamaa du'aan arga gubaa'ee kana keessatti. Afurri kun miliqee duukaa galee irra taanaan ajjeesuudhaaf jedhe. Maatsanii ishee gadameessi si dhala baachuu hin danda'u. Abbaa manaas wajjin abidda godheen guba. Guddina ishii boru argine na jeemna. Afuura jawwee. Afuura jawwee eessarraatti galte? Safara Daarfurii. Daarfurii meeqa jirta? Jawwee meeqa jirta? Danuudha nuti. Meeqa? Mee amma kana laali warras ta'an kana laali. Abidda fuudhanii galu hunda isaanii laali mee? Ni ilaalu. Maaliif? Na gubu. Gaafuma si biratti deebinu gubanne. Gaafa adduftu gubatte? Ajjeesuu turreeshu. Eesh. Moote ato. Situ mooye. Ani maa mooyera? Kana booda aangoon qabdu kolonii kennu. Kanaaf nu gubde ka. Kanaaf nu gubde. Mee miila jilba koo kana laala jees. Isaan jedhanii ilaalu. Qoricha nyaachisanii turani. Waggaa torba erga qoricha nyaatte. Jeemna. Dhala isheerraa nyaanna. Afuura budaa. Jireenya ishee nyaachuudha. Afuura tonkolaa. Kabali gurrage. Tokko lama sadi. Cufi. Caaltu. Awit. Dinagaama. Banameera. Digimtiin kan awwaalamtan biyya garaa garaa teessanii rakkataa kan jirtan Itoophiyaa keessa hospitaala keessatti fagoo dhiyootti argeessan ol fuudhaa isin nan kadhadha. Cabsaa baa የህይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ qaala mana fuuramaa haifadha. Ergamaa du'aan arga gubaa'ee kana keessatti. Afurri kun miliqee duukaa galee irra taanaan ajjeesuudhaaf jedha. Nama sincina jiru garasiif ganaan abiddadha harkasii qaba. Harkasaa qaba. Ol fuudha achumatti akkasiin hin dhukkubnetti qaba. Nama kufe duwwaa daaquneetti hima. Maqaa isaa waamaa xonqolaa ta'u budaa jawwee ta'u bofa maqaa irratti footoo irratti kan hojjete jireenya isaa kan awwaaluuf itti deeme afuura maraatummaaf du'aa qaxaroo isaa kan qabe narkaan baatu barana duuta 2019tti hin dabartu kan jedhu hiyyeessa godheen ajjeesa kan jedhu wuda bakka jirtu si dheera biddaan makiinaa jalan buusa kan jettu nan ajjeesa kan jettu arra fuudhee bahee nan ajjeesa kan jettu iyya guddaa yeseesete eeli baaraabaa seeda abidda sitti naqeera afuura bofaa afuura du'aa maal gochuuf turte mucaana ajjeesuu maal si goote na gubdi maal goote si gubdi waaqa bichaa kan isheen amantu waaqa bichaa ajjeesuu gaddisiisuu yeroo hunduma dhalasee jalaa fuchuu nan gaddisiisa naa guddatte gaafa siin jette nan fuudha jala nan gaddisiisa. Ijoollee jala ajjeefta? Hospitaala turte ajjeesee ji'a torba gaafa taatu jalaa baase hospitaala ciisaa turte amma immoo isheen naafe ka ishii immoo gidduu kana torbee sadiin booda nan fuudhaan afuura budaatti qabe waggaa 3 mar'umaan si ciniineen qaba maatsanii ishee gadameessi si dhala baachuu hin danda'u abbaa manaas wajjin abidda godheen guba. Nan guba walii galtee isaanii nyaadhee afuura 6 irraa irratti hojjetamnee irratti argamne biyya fagoo. Mucaa meeqa jalaa ajjeefte ijoollee? Mucaa tokko dheengadde jalaa nyaadheera. Ishiin na jalaa duuteetti garuu mucattiin nurka jirti. Hin gubna jalaalamish hin gubna. Jireenya namootaa irratti maal hojjettu afuurri kun walii galtanii? Irratti ragaa. Lafallafi haasa'e maal faarratti hojjettu? Irrakkistu kan biraa? Dhibbistu ishee? Gadda bara baraan itti nadhaan gumna. Namni hundumtu akka haaraan galfanne gootu? Qilleensa namootaa eebba namootaa kan qabdan isin afuroonni budoonni jawwoonni biyya alaa biyya keessa argamtanii kontirool kan namoota gootan amma aangoon qabdan siltaana keessan irraa kaafadhaa. Kaasaa kaffalamaaf isheedha. Iyyoon barbaannu. Iyyoon barbaannu. Hin iyyoomnu. Karaa siitiin akkatti sooromaa jirra. Hin iyyoomnu. Nu namoota baay'ee sooromaa argati ta'eef hin iyyoomnu. Ishiin garuu gadi deebii bara jireenya ishee. Nama baay'ee ofii sooromtanii namoota baay'ee gadi qabdu? Maqaa namaatiin sooromtu? Maqaa namaatiin sooromna. Biyya kontirool gootanii ilmaan namaa pheenxota kiristaanota iyyoomsitanii ofii sooromta itti abidda ergineerra. Kiristaanonni sooromu barbaaddanii? Maaliif jibbitan? Barbaannu kan. Maaliif? Bakka isaan ejjetan abidda. Bakka isaan ejjetan gubaa. Kanaaf akkamitti sooromu? Bakka kiristaanni jiru abidda jira. Abidda jira. Sin guggubu baay'ee. Hin gugguba.
Nguguba. Nguguba. Sila wanan geenyu nuyu. Baaneerra. Baay'ee deemtu turtanii sila. Sila. Kiristaanotas hin gubee fite. Kiristaanonni nu gube. Mee amma kana laali warras ta'an kana laali. Abidda fuudhanii galu hunda isaanii laali mee. Hin ilaalu. Maaliif? Na gubu. Na gubu. Amma safaratti abidda fuutanii galtu sin amanaa warra jirtan kun. Eewni gada diina gubu safara keessa. Argita ati dadhabaadha ofiin jetta abidda sirruu kaa deema. Borsaa keessan qabadhaa hundi keessan afuura iyyumaatu dhaama qilleensarraa. Isa see keessa haasa'uun ilaalinaasin. Asii tokko gaafa dhaamu miliyoona meeqa dhaama biyya kanarraa. Asirraa tokko gaafa dhaamu shoolitti laftitti raafamaa gadi bu'e. Kanatti dhiiseen deemu. Teessuma jawwootaa gara gaggashidha. Bakka inni jiru raatesseera diina kee. Maqaa keessan baaseera jawwee jalaa bu'u. Baarakina jalaa. Baarakina jalaa. Baarakina jalaa. Na duukaa kadhadhaa saba fagoo dhiyoodhaan kadhadhaa nani fadhaate digimtiin kan awwaalamtan biyya garaa teessanii rakkataa kan jirtan Itoophiyaa keessa hospitaala keessatti fagoo dhiyootti argeessan ol fuudhaasin nani kadhadhaa biyya laa biyya keessa hojjettanii harka duwwaa kan taatan barattanii milkaa'uu kan dadhabdan ammoo natan karaattataa kan jirtan gara itti goruun dhabe kan jettan ani maqaa Waaqayyoo sirratti waama dadhabdanii abdii kutattanii taa'aa kan jirtan dhimmi keessan jawweedhaan kan qabame dhimmi keessan seexanaan kan qabame namaan kan qabame biyya fagoo dhiyoo kan jirtan waldaa kana keessa kan jirtani magaalaa furii keessa kan jirtani cabsaa baa iyyuma jala rakkina jala dhukkuma jala du'a jala boo'icha jala dukkana jala baa ulaniga Yesus miidiyaa keenya kan hordoftan biyya alaa biyya keessaa teessanii halkaniif guyyaa abdii kan dhabdan kadhachaa jiran harkaa fuudha Waaqayyo qilleensa irraa sanaan jedhaa jira dhimmi keessa mana xonqaa'itti kan qabame amma yoo wana waggaa meeqa milkaa'uu kan dadhabdan ituu kadhattanii milkaa'ina kan dhabdan ituu tajaajiltanii milkaa'ina kan dhabdan nagaddanii eebbi keessan harka duwwaa kan taatan barattanii milkaa'uu kan dadhabdan bilisa baa jawwee jalaa bofa jalaa iyyuma jalaa biyya alaa biyya keessaa kan jirtani Soroma ba epifama ba umna diga Yesus ba ola bagada basia ajajera biyya la biyya keessa kan jirtani ajajera biyya la kiyya keessa kan jirtani aboomu cuma Yesus na kenneni cabsa ba umna diga Yesus Waaqayyo namoota baay'ee milkeessanaan jedha baay'ee hojjettanii biyya Itoophiyaa keessa kiristaanii yoomtanii jirtan lafa onaatti gadi buutanii kan jirtan sichi naman ta'u kan jettan gatiin kee gatii argataa kana booda lafa ejjettutti eebbaa of arge eebbifame of arge akka joobiraataa abiddataa ergaan nagaa biyya laa biyya keessaa kan jirtan dhaggeeffadha Waaqayyo kannaan jedheera ijoollee koo bara ol kaafamuu nan fidanaan jedheera bara tajaajilaan ol ka'u bara baratanii ol ka'u bara hojjetanii ol ka'u warra boo'anitti fuula deeffadheera hin boo'inaa hin ijoollee kootti himi biyya alaa kan jirtan biyya keessaa kan jirtan biiroo garaa garaatti kan rakkattan Waaqayyo nattaasa'eera isinan eebbisa jedheera Waaqayyo natti agarsiise dukkaana mana boo'ichaatti qaxxalamu dukkaana gugurraacha bubbee hamaan itti dhufee fuudhee baduun arge biyya kanarraa ituunni dukkaana kana kaasuun arge na dhaggeeffadha wallaalota baay'een awwaalamanii boo'aa jiru ijoolleen koo dibataa boo'aa jiru qulqulluun kiristaanotaa boo'aa jiru isaanirraa dukkaana rakkinaa kaaseera naan jedhe Waaqayyo namni amanteen irraa ka'eera jedhi jis dabal socha yachuma tai yade yolo kaera jari bara setin debin Biyya kanaaf kaate eenyu ati maal eetu rakkaasme biyya kanatti haasa'e biyya kanaaf kaate ka biyya kanaaf maal akkam gochaa jiru sitti mul'ate mee guddaa biyya kana utuu sagaleen kee hin jirre namni baddee dhumti garuu amma biyya kana gudde daariidhaan amma daariitti sagaleen kee biyyatti hafte ta'e hin gubata abaan keessan arraba keessan qabadha arraba keessan dhagaa Daawit darbate godheera jawwee rukutee keessaa badu
Sagalee nasii dubbadhu baay'ee si rakkise. Kan dhalan qabne dhalaa argate. Eeshi. Kan daariin qabne hin argata. Kan rakkatu. Magaalaa kana keessatti kadhatu kadhannu hojii hojjetaa kan kadhatu. Maal faata? Kan rakkatu sin sooroma. Kan iyyoomu sin sooroma. Kana booda garuu biyya kanaaf damee taate. Eeshi. Damee taate. Eeshi. Damee taate. Magaalaa kana keessa maal ta'aa jirtu mee sababa nasii jilgeeffadhee kadhadhu maal ta'aa? Qilleensa tokkotu. Eeshi. Sirraa kan ergame samiirra naanna'a. Maaltu? Qilleensa tokko samii kanarra naanna'a. Eeshi. Daarii amma daariitti ga'ee. Eeshi maal jedhame? Tokkoon dhala namaatti bu'aa deema. Qilleensichi moo? Kan waaqayyoon naa erge jettee ati ergiteetta. Biyya hundumaatti ergite. Ilaa seexanni waan itti kadhattu manatti. Wal fuudhee harka kee haleluuyaa. Qilleensi waaqayyoo daarii amma daariitti abidda ta'e boba'aa darbeera. Magaalaa kana naa gadhiiftamoo gadhiiftamoo magaalaa kana naa. Ammaati jira kan. Situ jira si jiru taa'uu hin dandeenyu daariidha amma daariitti. Teessanu kaayyoon kos kana quba keessatti qabi lafatti qabi. Magaalaa furii keessaa jawwee bofa ajjeeseera. Saamtota ilmaan namaa ajjeeseera. Kiristaanni akka Iyyoob irratti kan daggabame ajjeeseera. 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 Kana booda sagaleen keenyatu dhaga'ama. Sagalee seexanaan dhaga'ama. Caafis ka caaf. Daaris ka daar. Ska Awurooppaa. Haleluuyaa. Amma magaalaa kana jiraattu kiristaanonni kana boodan baay'atu miti asirra. Moote ato. Situ mooye. Ani maa mooyeera natti dhaga'ame. Na dibee sattu na dibee. Kana booda aangoon qabdu. Kanaaf nu gubde ka. Kanaaf nu gubde. Mee miila jilba koo kana laala jees. Isaan jedhe ilaalu. Jilba kana as ilaali. Jilba kana ilaalu danda'e. Maaliif? Inguba. Inguba. Inguba baay'ee. Achi as ilaali. Ilaali. Si eeyyameera. Ilaali. Ilaali. Naguba. Ilaali. Lakki. Shibaa si godheera. Natti faca'inno. Shibaa si godheera. Gooftaa si haa galatu. Harkeessa lol fuudhaa. Diina koo alaa keessaa shibaa waan gooteef si haa galatu. Seexanni kun kana booda sa'aatii koon fixin abidda keetti naa darbadhuuti akkuma afaan koo dhageesse qilleensa abiddatti naa godhi lafatti tumi keessaa naa baasi. Gara si'oolitti gara abidda baraata akka deemu ajajeera. Si'a sadii caraani keessaa sokke. Tokko. Lama. And. Ulet. Daylabat sadaba. Zeno. Hallelujah. Shesuman. Sheman kai mako. Esa dufte? Jamoo sadii. Mucaan kee maal taate? Si jalaa maal taate? Si jalaa miidhamte? Seexanni mucaa si jalaa kutee si ajjeesuuf ka'ee dhala dhowwinadhee harraa kaastee dhala argatta malee dhala nabdu ishee. Dhala nabdu. Daa'ima sii kadhadhu. Keessaa rifattanii ijoollee. Si'a sadii calaani keessaa deemu. Sa'aatii koon fedhe. Tokko, lama, sadi. And. Sadumaa lafatti dha'i gaa. Hiid. Maqaan kee eenyu? Caaltuu. Harka kee balleessi. Daa'ima sii kadhadha. Lammaffaa daa'imni si jalaan du'i. Amiin. Si jalaan du'i. Amiin. Waaqayyo ijaan sii baasiin jedha. Amiin. Daa'ima sadii ajaa'iban argaa jira. Waaqayyo ijaan sii baasiin jedha. Amiin. Galataan deebita. Amiin. Baga gammadde. Amiin. Diina kee hirkaa baatee. Amiin. Deebii galataan. የህይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት Fiigaa kottaa akkas baa dhukkubsatoon. Ilaali barru koo keessa. Ta'i! Fura jawwee. Yes. Qabetti qabe. Jawwee waraaramuun argee. Honnee seera kuteen ajjeesa jedha. Dhiqam! Yes. Yes. Kasih. Maaliif qabde? Maal gochuudhaaf karoorri kee? Maal gochuudhaaf karoorri kee? Nadu kaasai. Sa'aatii koon fitiin. Karoorri kee maal gochuudhaaf? Maal gootee ajjeefta? Guddina ishii boru argine najjeemna. Guddina ishee agartee? Ati afura maaliiti?
Afuura jawwee. Afuura jawwee eessarraatti galte? Itti ergamna safara sanarra. Safararra jirtu? Safara kamiin jirta jawween? Safara Daarfurii. Daarfurii meeqa jirta? Jawwee meeqa jirta? Danuudha nuti. Meeqa? Meeqa? Lakkaa'uun danda'a. Meeqa? Jawwee meeqa? Meeqa? Jawwee meeqa jirta Daarfurii? 25. Ol fuudhaa warri Daarfurii dhuftan. Warri kaanii gargaaraa. Jawwee 25 Daarfurii jiru arra ajjeeseera. 1 2 የመጨረሻ ሙሬራ ኤበኬራ ማል ሆጀተ ዳርፉሪ ቴሴ ማል ሆጀተ ፉር ጀዌ Afuura namaa. ማል ሆጀተ ችራ ቴሴ Afuura gargalootii. Afuura tajaajilootaa sin nyaanna. Eebba namaa sin nyaanna. Shimmoon dhimnu nachi. Afuura tajaajiltoota akkamitti nyaattu mee? Hin kadhachifnu jirba isaanii nyaanna. Tajaajiltoota akkasitti tabalaasheessaa ooltu? Akka isaanii hin kadhanne. Jilba isaanii nyaattu. Afuura isaanii nyaattu. Shimmoo qabanneerra. Ishee immoo qabdaniittu. Afuurri xonqolaa jirra. Maqaa tajaajiltootaa qabdu mana keessanii? Baay'ee qabdu? Ishi maal fa'aarratti hojjettu tajaajiltoota irratti? Waa baay'ee hojjetta. Gara furii kana silaaltee beektaa naannoo kana? Maaltu jira safara kana? Safara kana maaltu jira? Konneetti isin qabdan nan cira naannoo kanarraa nan cira. Jawwee isin dadhabsiisu ajjeesee miila keessan jala gasheera. Dhukkuba maalii keessa jirta ishee keessa? Kalee. Opereeshinii goonanneetu. Opereeshinii gochuudhaaf. Garuu hin dadhabne. Eeshi. Amma maal taata sadhumaa? Gaafuma si biratti deebinu gubanne. Gaafa dhuftu gubatte? Ajjeesuu turreeshu. Eeshi. Aha, nama dhufu hin jaallattu ati nama dhufu. Jaaladhu. Gara waldaa kana nama dhufu hin jaallattu? Maaliif hin jaallattu? Maaliif hin jaallattu mee? Nu guddaa. Hin gubattu as geessanii. Kanaaf namarra teessan inni ittiftu alatti. Inni ittiftan kana booda na taqaaqeer kaa fuudhe maqaa Yesuusiin. Aangoo irratti qabdu keessa ol fuudhaa. Si'a sadii caraanii keessa kalee isheerraa Andres Sost kalee isheerraa si'a sadii caraanii an. Lafatti dhayigaa. You are free. Bilisa umna dhiiga Yesuusiin. Qabi kalee kee. Kalee kee opereeshinii gochuuf kalee kee fixee guutummaan dhanna keetii dhayee ture jawween safara Daarfurii jiru. As deebi'uudhaan dhufuu keetiin bilisa baatee nuun baqatin ishii lammaffaa. Raajii dessuun baqatinaa waaqayyotu qoricha godheessinii kaa'e. Jilba nama baay'ee qabeera jawween anaan garuu hin dandeenye qabu. Anaan danda'u macheem. Baga gammadde torbaarraa deebii masakkari kaleen kee fayyaadha. Bilisa. Maal taateet immoo? Garaacha qonna dhukkubaa. Yoomsi qabee? Tureera amma gara waggaa 10. Maal siin jedhanii yaala? Garaachuma keessa dhukkuba naan jedha raamoo wayii tufaa si keesseera naan jedha. Ilaali barruu kochees. Qoricha nyaachisanii turanii. Waggaa torba erga qoricha nyaatte. Afuura buddootaati. Quba Waaqayyoo akka isheetti bu'een isinitti tabu. Maal gochuuf turte? Mucaa kana maal gochuuf turte? Maal gochuuf turte? Ajjeefna. Maal si gootee naan ajjeefta? Maal si goote? Dhala isheerra nyaanna. Afuura maaliiti? Afuura maaliiti? Afuura budaa. Afuura budaa? Jireenya ishee nyaachuudha? Afuura xonqolaa. Garaacha ishee maal goote? Himmadeessine. Abadhu. Kabiraawo maaliif keessatti hojjette? Akka isheen nyaattee nama hin taane goone. Akka isheen hojjettee nama hin taaneef tannee manatti gashuuf turre. Amma hin gadhiifta moo hin gadhiiftu? Hin gadhiifta moo hin gadhiiftu? Nan gadhiisa. Raamoon garaasii keessa jirtu du'i madaansee ashagamu si'a sadi sagalee guddaa caraaniiti gara si olitti gara lafa onaatti gara bidda barbaraatti quba kee irraa fuudhee an saduma
bilisa dhiiga Yesuus kotti maako ani fayyeera Ani fayyera. nyaachuu dandeessu nyaata Nyaata nyaachuun danda'u yoo baay'ee nyaadhe na cannaqa na ciniina. gooftaan si fayyiseera Ameen. torba irraa gottuma sakkare ciree achi keessa buusi deemi gurri ishee inni kun duudee jira jechuudha inni mirgaa kun gurri ishee mirgaa duudee jira jechuudha dhaladheen nageenyeetti abanamuufi gadhiisi quba kee mirgaa ol fuudhe sakana afuufi tokko lama sadii kaa'e gurra keessa duude keessa na laale harka oge laale tay qulfii gurra ban waameera ኤፋታ humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naasreetiin humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naasreetiin baneera gurra kana lafatti dha'e keessaa bani Yesuus Kiristoos kabali gurra kee tokko lama sadii cufi sakana cufi caaltu Abet. inagama cago jukkal caaltu Abet. caaltu Abet. inagama banameera Eh. galateeffadhaaf Yesuusiidhaan caagori cuqqaali dursi naga'u Eh. mee amma cuqqaali caagoriiti namni tokko caaltuu waame achi waami namni tokko Abet. baqa minaalle kasii balaa fidaa galata sirraa banamu achi